هو ما يرى اللي تبدوته أنا قالوا ربي يروك مينو يغفر الرحيم أنا لدج إنه نفسون دو إن نفسون دو يو ربي توكيتشا نقبها جيرو كرجاتي مالي أصلا تاني رفني جتورا أنا ما يوكا ورو تدسير جيران كان جتورا فوسوفين تاني سني جتو فوسون تاني أصلا رفني ورو نمان كليس أنا أربسن ورو نمان أرجع كان كوهم فيني قصدي كي يسينني push سيقولني أستيتة obbole sahada faat etitu jecha akkasii namaan jedhe akkasiin jedhan barbaadu. Obboleessa isiititu iyyuu jechoota akkasii jedha. Obboleeyyanuu manuma banattee nama arrabsaa oolti. Obboleeyyanuu akkasuma gooti. Si'ii fi abdiidhaan illee hawwanni jechuu barbaadu. Obboleeyyanuu mana banattee teetteetiin nama arrabsaa oolti. Obboleeyyanuu akkasuma jechaa oolti. Maqaa abbaa keenyaa sanachitti ilaaluu qabda. Kan biyyaa baataniif hojiidha. Atis ka biyyaa baateef hojiidha. Obboleessi kiyya ka biyyaa baheef hojiidha. Anis ka biyyaa baheef hojiidha. Garuu carraan fuudhee nama miidiyaa na godhe. Carraan fuudhee miidiyaa na godhe. Kan baateef hojii kan keetiif biyyaa baate. Sigalee kaleessa miidiyaa kana fayyadame anatu difeendi sirraa godhanaan jettee gara miidiyaa nan qajeelchine. Ofii kiyyaa miidiyaa kiyya banadhee silkii kiyya bitadhee intarneetii kiyya chaarjeffadhee gara miidiyaa dhufe yaani. Sirriidha. Ani yeroo kamiinuyyuu daggalurratti si dhukkubsaa? Yaa dhimmi iyya dhukkubsa dhimmi kan kana dhukkubsa nan beeka. Hagana arrabame kan hanga hagana godhame kan waggaa 6 miidiyaa kanarra jira guyyaa takka yookaan abbaa kan kootitti abbaatti qaanfadhuun qabu haadhatti qaanfadhu qabu obboleeyyatti qaanfadhuun qabu hundi isaanii yoo ilaalanii jiran maashaallah kan irraa jedhan malee haawus billaa kan irraa jedhan hin qabu jechuudha. Tokkitti isiidha jechuudha. Zari obboleeyyan abbaa kiyyaa nama zarii ofii dhaadellee nan godhine hanga obboleeyyan abbaa abbeerota kiyyarraa qabee hanga abbaa kootii hanga obboleeyyan waliin dhaladhee jechuudha. Gin maal inni akkaataan miidiyaa kanaa hin beekamu. Ana arrabsanii obboleeyyan kun maa arrabsa. Anuma haamateessa qo'anii. Anumaan waan barbaadan jedhanii. Yoo barbaadan gaafa fanna garagalchanii haa fidanii. Yoo barbaadan duddoo garagalchanii naa fidanii. Ana rakkoon qabu. Ana takkitti gara barbaadanitti andisanii ka jedhuun guyyaa takka suuraa maatii kiyyaa asirra poostii beekan. Guyyaa takka dogongora keessa wannumaan feete osoo jiraate waggaa torba haati faate suuraa maatii poosatteerti. Dogongora keessa guyyaa takka dogongora maatii kan kooti poosatee hin beeku. Maaliif maatiin kan koo akka arrabamu hin barbaadu. Maatiin kan koo akka waa jedhamu hin barbaadu. Osoo wanni dubbadhuu fi akki ta'u hedduu natti jiru kan eenyu na daangessuu hin dandeenye. Adda heerumee jaarsa wayiin qabu maatii kiyya bira beera aandareejjii keessa bahee jira akka barbaade osoo ta'uu danda'u. Fireendii barbaade qabadhee akka barbaade osoo waliin ta'uu danda'u akka barbaade jiraachuu osoo danda'u maqaa maatii kiyyaatiif jecha mataa gadi qabadha. Maqaa maatii kiyyaatiif jecha gadi jedha. Siigalee akka barbaade deemuu danda'a surreedhaan mataa firiizii maree akka barbaade godhachuu danda'a jechuudha. Garuu horee maqaa maatii kiyyaatiif abbaa sanirraa baatee akkas taate zarii sanirraa baatee akkas taate akka naan jedhan hin barbaadu. Abbaa kiyya ka beekuu hedduutu jira. Kaadhaan isaan hin beekne kana jala oolan. Nama 3,000 as jira. Durriyyeenis jira. Sakkaaraamiinis jira. Siigalee ka mataa fayyaa hin qabne ka maqaa hin qabne illee jira. Sheekni illee jala kana jira. Qeesiin illee jala kana jira. Manguddoon gurguddaan illee jala kana jira. Siigalee gatii kana ta'eefi maatii kiyyas dhossee isinis dhossee asirra jiraadha. Amma immoo galgalaan dhuftanii maqaa kootiin gara miidiyaa kanaatti dhuftanii namaan akka waa jettan hin barbaadu. Ka dhiifama gaafadhu jettanii harkiftanillee anuu isaa dhiisee bagana arrabsee ishoo bagana arrabse. Siigalee an gaafa raayyaa abbaa mancaa arrabamu. Gaafa Jawaar Muhammad arrabamu. Gaafa Haacaaluu Hundeessaa qarbii jalaa baafamee gaggaragalamu. Gaafa as gargaleetiin jaarraa abbaa gadaa qarbii jalaa baafameetiin arrabamu. Warroonni kaleessa nu'uuf jecha biyyee uffatan. Nu'uuf jecha waa meeqa ta'aniitiin jedhan arrabaman. Ani eenyu waan caalirree raayyaa caale ani inshaallah jechuudha. Namni akka lubbuu keenyatti jaalannu jechuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabii keenya caale inni arrabamaan jiru. Quraanni rabbii mumuramaan jiru. Indee an eenyu isaan caaleyan quraana kalimaa rabbii caaleyan. Antara namaati bar kalimaa rabbii caaleyan nabii keenya caaleyan arrabamaan jiranii isaan. Indee an eenyuun caalime namni an caale tokko hin jiru. Siigalee lubbuu kunoo dheengadda walloo arsii jedhanii harargee fi arsii jedhanii jimmaa fi harargee jedhanii jimmaa fi arsii jedhanii lubbuu ilma namaa wal cafaa jiran san isaan caaleyan isaan hin caalle jechuudha. Antara namaati abbaa barbaade raggaxee akka barbaade mataa isaa gaddeebisee ofirraa dhoggullee nan danda'a. Akka barbaadetti akka dubartiitti osoo hin taane akka dhiiraatti dubbadhee asirra miidiyaa kanarra jiraadhee hin jiraadhallee malee gara fuulduraallee.
akka dhiiraatti osoo hin taane akka dubartii osoo hin taane akka dhiiraatti dubbadhee jiraadha miidiyaa kanarra. Eenyuufuu ka bakka hin qabne eenyuufuu ka dantaa hin qabne jechuudha. Gimmaaltu na dhoogga fuucharii kiyya gara fuulduraa. Siigalee yoo waan kana jedhe fuuldura kootiif ilmoo kiyyaaf qaanfadhu. Waan dura godhaa ture yoo nama qaanfachuutti hin jira. Waan dura godhaa ture waan dura ta'aa ture ilmoo kiyyaaf yookaan fuuldura kootiif. Isinii warra miidiyaa kanarra jirtan fa'aaf qaanfachuu jira. Isinii amma reefu warra gara biyyaa baatanii kara miidiyaa dhuftan. Obboleeyyanootii isinii warra amma biyyaa baatanii gara miidiyaa dhuftan kana isinumaaf qaanfachuutti jiraan. Waan dura godhaa tureef akka dura ta'aa tureef akka waan dura haasayaa ture iyyuu jechuudha. Waa hedduu balleessee miidiyaa kana keessa tareera. Waa hedduu dogongoree keessa tareera miidiyaa kanarratti. Siigalee kan isin irraa qaanfattan waa hedduu godhee keessa tareera. Kan hiriyoonni tiyyan irraa qaanfattu. Kan haati tiyyan irraa qaanfattu abbaan koon irraa qaanfatu. Intalateen dhanii kana himachuu saalfatan waa hedduu godhee bira tareera jechaan. Gochaan osoo hin taane jechuudha. Gatii kana ta'eef ani siinillee abdiillee karaa keessaatiin itti himee jiraan. Keessattuu ati rakkoolee hin qabdu. Siigalee rakkoolee hin qabdu. Abbaa barbaaddee qaamaanillee ofirraa qabuu dandeetta. Dhaabaanillee agareedhaanillee waa hundaanuyyuu. Mucaan kun ammoo mucaa daa'ima. Gastii keessa fiddee qabattee ofii waliin akka gastii keessaa namatti lallabuun godhin. Abdiin gastii keessa taa'ee si waliin akka lallabu. Haasa'e abbaa barbaaddee waliin waan barbaadde qaaqee sirnya barbaadde qaaqee nama gumaa fixuu danda'u nama waan godhe. Gastii keessa teettee warrummaan kaleessa na arrabsaa ture. Jedhi kaa obboleessa haadha faateeti. Godhi kaa taa'i kaa obboleessa akkasii bar maaliyyoo bar garatu dadhabe jedhiin akkana jedhiin ilma akkasii jedhiin maalii akkasii jedhiin jedhanii gastii keessa taa'anii fuusha akkasin goon. Ansi himee jiraan miidiyaan kun fuula hedduu qaba. Kaamma sibira as taa'eetiin inshaalla nashiidaa dhageeffatu asii gabbu'ee ka sirbu argita. Kaamma sibira taa'ee na faarsu gisee asii gabbu'ee ka mana banatee na arrabsu gastii na arrabsan jala taa'ee koomentii kolfaa meeshiinii kolfaa ergu argita. Dhugaa sitti hin fakkaati warroonni gastii gubbaa ta'anii sappoortis godhaa jiran kunniin. Ansi himee jiraani. Hadhana lalleessi dubbachuullee hin barbaadu karaa lafaatitti illee si bilbila obboleessa kiyya waan gaarii irra si arguun barbaada si galee waan gaarii irra si arguu barbaadaan laal. Nama tokko haa isii arrabsitanii koottaa ol galaa dhiifama gaafadhaa maali waan ta'eef dhiifama na gaafata. Na arrabsee kutee anis arrabsa yoo argine arrabsa yoo argine I don't care. Maal daangaa walii qotan namoota harii walii qotan. Eessan na arga eessatti isa arga. Unkaan suudii taa'ee kaayiroon na arrabseeti miti warra kaayiroo keessaa to'an quban qabu'an. Nutu kaayiroo keessa akka jiruuf kaayiroo keessa akka hin jirre iyyuu quban qabu'an. Sii galee suudii taa'ee koyeeti kaayiroon na arrabsee dhiifamni inni na gaafate yoo maanna dabala maanna irraa hir'isa. Kanaafuyyuu katareellee hin fidini ka dhufullee hin fidini. Sii galee dura dursa osoo waan takka hin dubbatiniin duratti naa bilbilii waan kana godhuu hedaa maal jetta jedhii na gaafadhu. Akka nama miidiyaa kanarra turee miidiyaa kanarratti arrii bulee baasetti waa'ee isaa sitti hiba. Ati nama reef lafaa dhufaa jiru nama reef gara miidiyaa gad dhufaa jiru obboleessa kan kona jalaa dogongortee namni akka waan badaa irratti si baruu hin barbaadu. An obboleessa kiyya gastii gubbaa teettanii puushin godhina rabbiin sodaadhaati. Kalaasaa dhiisaa baqqaa. Na arrabsaa akka barbaadda waan barbaadan na godha obboleessa kiyya gastii gubbaa teettanii jedhi godhi goota koo maalii koo akkas koo'attanii obboleessa kiyya kootanii afaan urunguu uummata kanaan buusinaan. An obboleessi kan qobburu deemanii gaafa isaa mataa gaggalabbatanii arrabsan. Kana arrabsan caala na dhukkubaan. Kana arrabsan caala isaanii arrabsantu na dhukkuba. Sinii galee obboleeyyan kiyya waa'ee miidiyaa hin beekanii miidiyaan maal akka ta'e hin beekanii akka isin afaan takka caatii kaattanii afaan tokko soogidda yookaan immoo sukkaara kaattanii isin asirra lallabdan kana isaan hin beekan. Waa'ee miidiyaa kanaa hin beekan. Wanni hundi dhugaa itti fakkaata isaanitti. Wanni ta'amuuf wanni dalagamu hundi isaaniif dhugaadha. Feekii irraa hin beekan. Cubbuu irraa hin beekan. Because reef gara miidiyaa dhufaa jiran. Namni wanno mataa hidhatee ciisee osoo mataan hin dhukkubin akka mataan na dhukkuba jedhu hin beekan. Du'aa jiraa godhee akka namni asirraa jiraatu hin beekan. Lubbuu ilma namaa kana kan jibbine kana ebeluu du'e rabbi isatti haa araaramu jedhanii fooloon akka namni wal shakkalatu hin beektu obboleeyyan koo. Akka namni osoo nama tokko wallahi asirraa ka jibbee ka diinummaaf na arrabsu hin jiru. Ka ana jibbee diinummaaf fedhu Harargee haa ta'u fedhu Walloo haa ta'u fedhu Wallagga haa ta'u diinummaadhaaf wallahi diinummaaf kan nama arrabsu hin jiru. Hundi isaanii dantaa fooloo nama arrabsan. Dantaa fooloo bakka rabbiin caala foolootti amanuutti jirra. Rabbiin caala fooloo fi laayikitti amanuutti jirra. Maa rabbuka osoo jedhanii uummanni miidiyaa kana laayikii fi fooloo jechuun iyyuu oolu jechuudha. Kanaaf
obboleessa kiyya ananarraan dogongorini ati gaachana kooti gaaddidduu kooti siigalee siifuu kabajama siifuu wanna jedha siigalee maqaa abbaa kennallee eegi kaleessa biyyaa baatee waggaa lamaayyuu osoo hin gahin obboleeyyan illee miidiyaa irra yaaftee obboleeyyan isiillee akkas ta'aa jirti akka naan hin jenne amaana rabbisitti haa ta'u obboleeyyan kiyya miidiyaa jedhatti gastii seentanii puushin godhina an kanatuma tana dhukkubsee wallaahi ka'ee dhufe malee an abbaan barbaade yoo mataa ganna gombise waa waggaa 7 dur 2019 irraa qabdanii inuma raggaxamutti jira maal wanni dhufu haarofni dhufu tokko hin jiru laal haarofni dhufu kakana booda dhalaa oromootiif dhiirri oromoo naan jetti jedhu tokko isaan jiru waan jettanii darbitan yoo keessa deebiftan malee waan nagootanii darbitan yoo keessa deebiftan malee mataas gaggombifamee jira photoshoppiinis narra kaayamee jira harargeenis na arrabsiteerti arsiinis na arrabsiteerti jimmas na arrabsiteerti wallos wallaggas na arrabsiteerti bakka waan kana dura tare katare malee kadhufu wannatti ulfaatu tokko hin jiru dabarseera keessa kutee jira wanni haaraan jiru obboleessa koo siif miidiyaan haaraa meebina argitee hin jirtu wanni amma goggodhamaa jiru kun erga kaleessa biyyaa baatee argite siif haaraa ta'uu danda'a jechuudha sigalee siif haaraa ta'uu danda'a an arraba namaa hagana jechuudha it's not big deal jette diasporaan hagana guddaa godhee waan guddaa godhee arraba isaanii irraa haasa'ullee hin barbaadu na arrabsan jechuullee hin barbaadu takkaallee jedheen beeku xumuradhee jira dhiifama isinirra dheeradhee gorri gastii gubbaa baatanii dhuftani teettanii pooshin godhina obboleeyyan kiyya karaa badaa irratti hawaasni akka isaan baruun barbaadu'an arraba irratti akka isaan baruun barbaadu'an dhiifama naa godha. Waan ofii ati galatoon ulfaadhu sirrama jette waan jette hundaayyuu kun mucaallee waan irraallee dubbatanillee miti xiqqoo akka komiitiitti akka obboleessaatti itti dhagahamee dubbachuun isaallee sirriidha. Garuu dammoo hagana hunda mucaan kunillee hagana keessa bahee waan kan haasaallee waan jedhamu waa'ee itti dhagahameef malee waan biraatiifillee miti. Anillee akkuma ati fuula miidiyaa irratti maqammaan kan keetuu akka taqqafamu hin barbaadu maqama obboleewwan keetiiyyuu akka himuu hin barbaanne dheengadda ol bahee mana kan keetti inni dubbatee yennaan inni ndoom qirriyyuu na jechaa ture. Haga bahee dubbatellee waan biraallee waan inni hojjeteen jiru akkamitti ishiidhaan dubbatta yeroo hunda akkamitti irraa dubbatta namni illee sheeritti godha beetta waan akkas inni dura haasa'e kanneen sheeritti godhanii kukkutaa sheeritti godhani kun dammoo namatti dhagahama. Agada danni tiktoka seeneen yoo wantummaan dhufu marti waa'ee kan kee kan sheeritti ta'e yoo laalu dammoo isatti dhagahamee agana dubbatee waan jiru hundaafu sirriidhaa sirrii dubbattee kanaafuu dammoo galatoon ulfaadhu kana caalii kabajamii nu biratti illee miti ummata addunyaa biratti illee kabajaa qabda nama jaalannu nama kabajinu keessaas ulfaadhu kabajamii kana caalii beekaa jaarii hayyuu jenna kanoo waan jiru dammoo wallahi waan ofii hunda dura wallahi baga jiraatee dhaggeette kabira ammoo kagara kiyyaa kamuu kamaali wallahi sa'aatima bilbila laaluu joon qabu biyyatti jechuudha hagaan maddoo yoo nije kana onna jedheeti porofaayilii isaa hoomanni fayyadamu mulu hin jiru fotoo ofiitiin hin fayyadamu suuraa ofiitiin hoomamannaan hin fayyadamu jechuudha hin beeka bareechee bataamitti haguma dhufee yoo nijellee hin fayyadamu gad hin dhiisu fotoo ofiillee viidiyoo ofiillee gad hin dhiisu jala gad seenamee yaga dhumarra yoo laallamee onna jedhame onna hin jedhu hin fayyadamu waa hojii godhiiti na argaa maali guyyaa takka nama tokkichaanuu obboleettii isaati obboleettii yaati faadhee waa akkana kanneen hin qabu inni mul'e nama biratti illee hin dubbatu isiin illee ammoo akkasuma wallahi namni sila akkuma miidiyaa kanarra nama dha namni miidiyaa kanarratti yoo bakka ani homa qabni kana illee qaba jedheetu bakka homarki qaaqamne jedhe ebaluun kun qabaataa nama beekan homa miidiyaa kanarraa laallamee hidhamuu baate jechuu barbaadeeti maaliif namni ilaalu yoo asirratti akkuma arge qaaqee namni yoo tuqee qaaxxee onni jette si aarte miidhagee seente yoo isin aarte qaaxxee bakka onni jette nama bakka agartanii maatii hin qabneef nama hin qabne itti fakkaata wallahi maali namni persentii 100 keessaa persentii 5 hin qabu namni waa akkana kana irratti onni jechuu waan ofi wallahi hunda dura uummata Oromoo galatoonfachuuf barbaadeesiif jechuu uummata Oromoo wallahi kabajamaa ulfaadha akkanumatti dhugaa kana deemaa jaalatin jechuu barbaadeeti nama ammoo waan hin taane agartanii waan odoo ilaale obboleettii sana irratti hojjetame odoo yookiin nama kan kee irratti yookiin irratti hojjetame hin jaalanne
nama sanfaana deemtanii nama sanfaana harka dhuftanii fi yookiin ammoo jabaadhu maalii kenna jechuufi dhiiftaniiti. Tiiktaakii kan inni fayyadamaa jiru tiiktaakii isa guyyaa takka